Kutaa wal falmisiisaa ta'e kan Tigraay gama dhiyaa keessatti aangawoonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Adiramatsi jedhamutti geessan. Iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu. Namni Charuu Gabra Maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'e ija kootiin argeera jechuun akka ibsetti dhalattoota Amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture. Waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa ጎሳ አማራ ta'aniif qofa ta'uu dubbatan. እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግለጹ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም የታ እዚህ በሮተ ዲበኩ ደሰገሊፍ ሰደተ ሞተ ከሳ ካሴ እዶ ከነን ቤካ እዶ ከነቱ ወጋ tokkof baatii torba hiriyoota koo waliin hidhameen ture. Guyyaa guyyaatti gophoo kana keessa oolla. Sababaan isaa aleellaa samiirraa geggeeffamu jala da'achuuf. Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhutti seenaan Tigraay dhiyaa yookaan Walqaayit walxaxaadha. Wal waraansa dhiyeenya kanaa jechuun sadaasa bara 2020 jalqabameen humnootiin Amaaraa kutaa Tigraay dhiyaa TPLF harkaa fudhachuudhaan to'ataa jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqaba bara 1990 keessa kutaa sana ofitti dabaluun dogoggora ta'uusaa fi seenaa keessatti kan keenya ture jechuudhaan dubbatu. Kanaafis mootummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa ta'uusaa seeraan akka murteessu gaafatu. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa 2 guutuuf jedhu kanatti xumura tolchuuf jedhamee yaadamu keessatti hoogganoonni bulchiinsa Amaaraas ta'e kan Tigraay kutaan maqaa dhaame kun to'annaa keenya jala ooluu qaba jechuun gamlameen gaafachuuf carraan jiraachuusaa agarsiisa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmi kun marii gaggeeffamu keessatti dhimma akkaan barbaachisaa ta'uuf deemaa jedhu. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti. This is what we describe as a zero-sum dispute at Crisis Group and this is why it's such a hard problem to dhimma kanarratti gamlameen kan keemiti kan kooti jechuudhaan innaa wal falman kanatti rakkoo akkasii furuun ni cima. Akka waliigalaatti furmaata akka argatan, bulchiisa qooddatan akka qabaatan, naannoo sanatti ofii isaanii akka bulchan, bulchiisa federaalaa jira akka galan yaada jedhaniif kanneen biroo hedduu dhiyeessuu dandeessa. Garuu akka salphaatti sadarkaa akkasitti waliigalanii furmaata gama siyaasaa bulchiisa lameeniin fudhatama qaburra ga'uun ammatti cimaadha. Hayyoonni akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhiyaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatiin qabu jedhu. Professor John Nissen University Gentra akka jedhanitti Ethiopian constitution doesn't allow for that historical claim. Yeah, because this is endless because heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhiyaateen hordofu. Sababaan isaa waan akkasii kun xumuran qabu. Kaartaa yookaan teessuma lafaa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture. Waggoota 50 daangaaleen jijjiiramaa turan. Kanaaf seenaa irratti hirkachuun waan dhiyaatu kana sagam fudhatta. Qorattoonni Yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu. Namoonni dhalattoota Amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'uu jechuudhaan gaafatu. Garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti maadheeffateen awwaala irratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame wal waraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu. Qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef. Waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorataa durii ka turanii fi kan yeroo ammaa dhaabbata bu'aaf hin hojjanne kan dararaa dhalattoota Amaaraa irratti dhaqqabe galmeessaa ka jiru
waldaa amaaraa yuunaayitid isteetsi keessatti maadheffateerra honee maandafroo deebii kennaniin. I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point it's just mapping the mass graves where they are located. Teeknikiin qorannaa reeffaa gara fuulduraatti akka geggeeffamu abdiin qaba. Ammaaf garuu awwaala namoonni hedduun iddoo tokkotti keessatti awwaalaman eessatti akka argaman hojii agarsiisutu geggeeffame. Tigraay gama dhiyaa gara jalqaba bara 2021 dhalattoota Amaaraan to'atame as gareeleen mirga dhala namaaf falman kan akka Human Rights Watch fi Amnesty International akka gabaasanitti dhalattoota Tigraay irratti haleellaan raawwatamuu fi akka humnaan kutaa sana keessaa ba'an taasifameera jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhiyaa kun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Williamson addira matsirraa gabaasee jira.